أنا ربي إنك أبنائي قافة فيديو دلدن قافة فيديو ولينها سفتن قافة فيديو كولي ولينها سفتن أنا كيس سنجرو سني قالي حتى قالوا رفتني نرت بريسين أنا نرت بريسين أنا وان كان كيتش بينجر أنجنا مما إسني التميرة هنج أبولما إسني إجيرا هنج شمرما كوتي إسن غورسينجرا إرجع ديدني لا ما وقعت كودر برينيا تكنا تجتشوا لا الفيديو را ورا بتجتشوا ما فينا من نجين أنا ربي نقابنا ربي سورة ربي نقابنا أبو يا ربي أتنوباس كيامان يا تنام نكمل تكنا الفيديو را بيرا إرجع يا أرومو إبادة ويني دواني بيت تقدقلو وش ماتك أبدي قرو وماتك أبدو ماتك ومك أبدو ور فيديو إيرا ترجتن كوني أكلت هاتني تو أبيت مارين فتاروي أبيت لا قبا شفنا جلك أكم تاتما يا أروموتي ميلا لكن أقولي وردتي كيسن كان لا أمي Harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota keenyaa jirtu fayyaa keessanii nu jirra galata waaqayyo baga jiraattan isiniin jecha egaa irra deebuudhaan ammas waama viidiyoo kanatu wal qabatee jechuudha waan deemamaatii jiru jechuudha ijoollee keenya ammallee sila miidiyaa hin fayyadamtammoo warroonni viidiyoo akkasitti waraabdan kun naagaluu dide jechuudha ani garuu erga waan kana dhagahee waggaa 5 akkasin ta'a jechuudha. Erga viidiyoon qaama qullaa gadi bahuu kiyya ijaan argee jechuudha akkam bilbila qabadheen viidiyoo qaama qullaa ijoollee waraabanii gadi baasan arge amma asirratti isa tokkoffaa irratti ilaaltan kana jechuudha obboleettiin takka wayii viidiyoo waraabdee ergitee fi viidiyoo waraabbatee erga of biraa qabaateen booda maallaqa ishii ji'aan irraa nyaachaa ture. Irraa nyaata maallaqa ishii ji'a amma waggaa tokko maallaqa koo ji'a narraa guurrachaa bahee ammas viidiyoo saniin na sodaachisaa naas faraarraa jira rabbii jedhiitu mee maal naan jettaa jetteeti micayyoo tanatti himatti jechuudha maal gochuu dandeessiree ishiin omaa wanni namni sii godhu tokko hin jiru dursanii namni of eegudha malee erga wanti sun ta'een booda namni homaa namaaf hin godhu wanta badaa hojjette badiisa keessaniif namni biraa itti gaafatamaa siif hin ta'u situ itti gaafatama situ irraa barata akkasumas warroonni viidiyoon isaanii warra bira gahee maatii bira gahee of ajjeesuuf murtee ragaan jiru jechuudha amma sa'aatii ammaa kana keessatti kana gochuun duratti of eeggannoo guddaan nurra jiraata jechuudha. Of eeggannoo guddaa jalqabuma eenyu faana naasaa jira akkuma amma lammaffaa irratti argitan kana viidiyoo lammaffaa keessa isinii gashe kana irratti ispoortii hojjetti jechuudha ispoortii hojjetti viidiyoo koolii walii dawwalanii ispoortii hojjetti inni fi waraaba laala ispoortii kana akkamitti hojjetti qullaa ishii kafana baafattee dabbasaan ishii shaffanamaadha garuu dabbasaa qofa shaffanatte fuulli ishii mul'ata qaama ishii qullaa jechuudha akka dhalattetti isa fuulduratti ispoortii hojjetti jechuudha akka girgiddaatti ol dhaabbattee waan hin taane taate jechuudha akka ispoortii kuni dhugaa safuu guddaa cabsuudha dhugaa safuu cabsuu boru jireenya ofii waan boruu yaaduu dhiisuudha walumaa galatti har'a akka barbaadde taate buluudha jireenya kee boruu fashaleessitee jiraachuun bu'aa hin qabu har'aaf qofa jiraachuun bu'aa hin qabu tarii warra keenyaa miti hiriyyaan keenyaa miti boru ilmoo godhanne ilmoon keenya kun arguu danda'a jechuudha viidiyoo keenya kana waan hundaafuu xiinxalanii itti yaadanii gochuun barbaachisaadha jechuudha eegammoo wanni sun ta'een booda mee maal na gargaartaa hojjetteeto jechuudha cinqamuun baay'ee hin barbaachisu dura of eeguudha akkasiin isiniin jedha warroonni haala kanaan maallaqni keessan nyaatamaa jiru yoo kan jiraattan ta'e maallaqni keessan akka isin jalaa hin nyaatamne isin maallaqa jettanii biyyaa baatanii takka dogoggortan ilmi namaa inuma dogoggora qaama kanuma rabbi siif uume ofirraa qabda waan biraa ofirraa hin qabdu
hundaa rabbas uume, bareeches kan uume isaa, busheesses kan uume isaa, waan hunda fakkeessee kan uume isa jechuudha. Kanaaf dogoggortee qaama qullaa keessa waraabdee ergitee fi inni garuu viidiyoo sanis asfaraarraa jejaan maallaqa kee kan sirraa nyaatu yoo ta'e, maallaqa yoo naa erguu baatte viidiyoo kanan gadi baasa kasiin jedhu yoo ta'e maal gochuu qabda? Viidiyoo sun yoo ba'e haa bahu malee maallaqa kee hin ergine. Maaliif jennaan ilmi namaa takkuma dogoggora. Dogoggorteertaa maallaqa kee guduunfadhu, qabadhu. Maallaqa kee hin ergin viidiyoo naa ba'u. Viidiyoon kee qofaa miti kan nama hundaatiif ba'aa jira jechuudha. Kan warra viidiyoo koolii haasa'ee qullaa isaa haasa'uu, qullaa isaa waan barbaade hojjetu gadi yaa'ee keetisoo gadi ba'ee saniin addaa miti jechuudha. Kanaaf gowwoomtanii warroonni akkasii sun durallee maallaqa isinirraa guurrachuuf warri akkasii sun isinii galee, warri amma viidiyoon isaanii gadi baatee ala jirtu kuni warra maallaqa dhoowwataan, warra waan isaan jedhan didaan, warra ergasanii badii ofiititti gaabbanii jijjiiramanii kara amantii ofiitittis deebi'anii kara waan hundaanuu gorsoota garaagaraatis dhagahanii warra deebi'antu viidiyoon isaanii jalaa gadi bahaa jira jechuudha. Silaa achi teessee viidiyoo sana biraa qabaa, silaa jettee viidiyoo kana laaltee achitti maallaqa ishiitti ergite waan hunda gootee viidiyoon kun gadi hin ba'u. Maaliif maallaqa ergitii fi waan inni barbaadu gootii fi akka barbaadde jechuudha. Kanaaf ammallee haarawa viidiyoon gadi bahuuf taa'u ni jira jedhanii jiru jechuudha. Maaliif amman tanallee ijoollee viidiyoo waraabanii ergaa jiru jechuudha. Akkasuma viidiyoo koolii haasaa jiru jechuudha. Hin dhaga'an, nama hin dhaga'an. Warroonni akkasii sun gurra hin qaban natti fakkaate. Isin warroonni dhageessan adaraa of hin galaafatina. Ofiin jireenya keessan irratti miidhaa ofitti fidina. Jireenya keessan keessatti boru maaliin ta'a? Ani boru bultiin godhadhaa, ijoolleen godhadhaa jedhaa yaada. Warra keessanii yaadina. Warra keessan takka xureessitan, warri viidiyoo qullaa qabdan. Warra keessan takka xureessitan. Maatii keessan akka isaan waan seeran isin hin guddisne, akka waan badii irratti isin guddisanii, akka waan baalagummaadhaan isin guddisanii gootanii akkasitti fudhate namni jechuudha. Kunuu ta'e immoo maallaqa kee hin fixin lafatti dhugaa siin jedha. Viidiyoo kiyya jalaa gadi hin bahin jettee maallaqa kee lafatti hin fixin. Nama wajjin haasoftan beekaa jiru. Maali yoo jaalachuu baattan, maali yoo onlaayiniin kun yoo hafe maal rakkoo qaba? Maali yoo hafe haasa'uun onlaayinii kun yoo hafe bakka yoo hafe maal? Sanuu jaalallee biyyaa qabaachaa viidiyoo qullaa asitti nama biraati ergaa viidiyoo sun nama bira yoo ga'e hangam ulfaata. Ammoo obboleettii teenya takka waan akkasiitti ga'e jechuudha. Jaalallee osoo qabdu viidiyoo nama biraati ergite jaalalleen ishiitis warri ishiitis viidiyoo sana argee jechuudha. Gaafa viidiyoo sana argan maal gootiree of ajjeesuu malee hurjeesuu murteessite jechuudha. Of ajjeesuuf murteessite jechuudha. Kun immoo dogoggora irraa immoo gara lubbuu ofii balleessutti kan deemu kun cubbuu guddaadha jechuudha. Cubbuu guddaa cubbuu haganan jedhama. Kanaaf wantoota akkasii kanarraa ofaa eegnuu, ofaa gannuu, lakkii nuti hojiidhaaf biyyaa baanii, hojjetannee of jijjiiruuf biyyaa baanii, kan jaalallee fa'aa biyyatti dhiistee kan akkana taatu, abbaa manaa osoo biyyaa qabdu kan akkana taatu, shaashii mataa irratti shaffanattee qaama qullaa kee mul'isu maal bu'aasii qaba giiftii koo? Shaashii uffattee kara gadaanoo qullaa gootu maal inni bu'aan isaa? Maaliif mataa maaliif shaffanattaa gara biraa maaliif qullaa dhaabbatta? Ani kanatu naan galle yeroo baay'ee. Dabbasaatiin hidhatu kara kaaniin immoo qullaadha. Kara rabbii shaffane isaan shaffanne, kara rabbii shaffanne shaffanatanii kara rabbii shaffanne ol baasan jechuudha. Kuni kabajaa ofirraa fuudhu jechuudha. Rabbiin kun osoo wanni kun gaarii ta'e, qaamni saalaa kun osoo gaarii ta'e, bareedaa osoo ta'e fuula irratti nuunuumu ture. Bakka inni mul'atutti nuunuumu ture. Bakka inni ruufa keessa deemutti nuunuumu ture. Garuu waan gadi qabamuu qabuuf, waan sattaramuu qabuuf,
waan shaffanamuu qabu bakka shaffananutti nuufu isin garuu gubbaa shaffantanii jala ol baastu jechuudha. Wush nama garrama dhugaa. Nama jibbisiisa malee maal nama garrama. Nama jibbisiisa jechuudha. Wantoonni akkanaa kuni haa dhaabbatu walumaa galatti. Warroonni kaayyoo hin qabne maqaa akka nu nyaanne jechuudha. Warroonni kaayyoo hin qabne maqaa nu nyaatina. Amma shamarran biyya Arabaa keessa haadholii jira. Haawwalii gurguddoo ijoollee ofii guddifachaa jirantu jira. Ijoollee ofii barsiifachaa jirantu jira. Kaayyoo gurguddaa qabaatanii kan biyyaa ba'antu jira. Garuu tunniin warri waan dhufeef hin beekne hundi jechuudha. Yoo as ga'anii ruuzii nyaatanii wanno yoo hojjetan nama harkaa bada natti fakkaate. Waan godhan hin dhabu natti fakkaate yoo ruuzii nyaatan. Kanaafuu dhiifama naa godha miira keessallee galee naasa'e fakkaata. Yoon balleesse dogoggora kootiif dhiifama isiniin jechaa wanti godhuu qabdan adaraa of hin busheessina. Adaraa of eeggadhaa nama wajjin haasoftan inni haasa'inaayyuu nama beekne nama beektan waliinuu haasa'ina. Haasoftanii seera haasaa. Viidiyoo koolii isin dawwali uffadhaa zanaa jedhaa taa'atu haasaa. Akkasuma shaashii uffattan sanitti qaama keessan hundaa uffadhaa. Akkas ta'e akkana ta'e sillaala maaliyyoodha ispoortii hojjedhu qullaa akkana ta'e akka barbaadde ta'e namni sammuu namaatiin hin deeminati. Sammuu keetiin deemi. Sammuu keetitu boru bakka guddaa si gaa sammuun namaa si kuffisa. Namni si jammar si kuffisuuf deema malee si guddisuuf miti namni waan badaa kana ergi waan safuu cabse kana ergisiin jedhu kun boru si kuffisuuf kun akkasitti dhufuun dagatiin oomiyyuu. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo kana sheer gootanii akka warroota hin beekne amma reefu dhufaa jiran isaanumaaf yaaddaa jedha yeroo hunda warra haaraa dhufanii fayyaddaa bakka. Maaliif akkanumatti badaa deemu kunis yookaan warra duraan yookaan miidiyaa hin beekne ta'uu danda'u. Warri amma miidiyaa irratti gadi ba'an kun duraan miidiyaa warra fayyadamuu miti osoo miidiyaa fayyadamanii wanta jedhamu kana dhaga'anii namni akkamitti qaama ofii kana gadi baasee erga amananii nama dhamanina abadan nama dhamanina. Akkasiin isiniin jedha horaa bulaa. Koomentiin keenya immoo banaadha yaada qabdan nu barreessuu dandeessu.